dhaabbanni mo'aa agency furmaata tokko isiniif dhiyeessee jira. Innis maal inni kaardii dijitaalaa niitaak hojiin isaa nama odeeffannoo isaa namaaf qooduu barbaade yookaan immoo biizines kaardii isaa namaaf qooduu barbaade karaa dijitaalaatiin akka namaaf qoodu taasisu. Gama biraatiin immoo namoonni waraqaa biizines kaardii baay'ee piriinti godhanirraa gara kaardii tokkicha umrii guutuu isaa wajjin taa'u karaa itti piriinti godhan haala mijjeessu. Gama biraatiin immoo kaardii niitaak cost effectiveedha. Namni tokko yeroo ammaa kana keessatti kaardii biizines kaardii 1,000 piriinti gochuudhaaf qarshii 1,000 ol baasuu danda'a. Walumaa galatti kaardii kana appilikeeshinii fiichariidhaan isaa pirimeemii ta'an bilisaa fi kaardii kana qarshii 999 qofaan bitachuudhaan amma booda namoota hanga barbaadaniif odeeffannoo keessan akka qoodan isin gargaara jechuudha. Maalinni kaardiin niitaak digital business card. Gama biraatiin immoo niitaak cost effective. Odeeffannoo keessan yeroo kamiyyuu gaafa namaa qoodan biizines kaardii keessanii dijitaala waan ta'eef appilikeeshinii niitaak bilisaan buufachuudhaan odeeffannoo barbaadan hunda achirra barreessuudhaan namni akkaawuntii sooshaal miidiyaa qabu hunda isaa bakka tokkotti walitti qabuu danda'a. Niitaakaa haala sanii hayyamaa fi kontaaktii isaa iimeeyil akkasumas bilbila waasaappii telegiraamaa fi wantoota biroollee bakka tokko walitti qabee akka dabarsu ni gargaaraani. Gama biraatiin immoo kastam liinkii sooshaal miidiyaa keessa reezimuu riisarchii keessa waan isin barbaadan hunda akka walitti qabattan isin gargaara. Achi booda immoo odeeffannoo keessan namoota bira gaafa geettan bilbilatti akkanatti taabbachuudhaan odeeffannoo keessan dabarsuu dandeettan. San qofaa miti odeeffannoo keessan yeroo jijjiiruu abdeet gochuu dandeettan. Gaafa odeeffannoo keessan jijjiirtan kaardii kana jijjiiruu sirraan eeggamu. Akkasumas kaardii moobaayilaa walirraa walitti konneekti gochuun sirraan eeggamu. Maal jechuudha? Appilikeeshinii qofarraan kaardii keessan maaneej gochuu dandeettan. San qofaa miti kan biraas jira. Nama meeqa biraa akka gahe beekuudhaaf akkasumas odeeffannoo keenya kana namoota meeqaaf raabsisne jechuu beekuudhaaf appilikeeshinii keenya keessatti kan arguu dandeettan. Ammallee san qofaa miti namoonni kaampaanii mataa keessanii qabdan hojjetaa garaagaraa qabdan hojjettoota keessaniif akkaawuntii tokko qofa niitaak dura banachuudhaaf profaayilii biizines kaardii baay'ee dalaguudhaan hojjettoota keessaniif raabsuu dandeettan. Gama biraatiin kaardii niitaak kastamaayizii jira. Kastamaayizii jechuun maqaa keessan, loogoo keessan, loogoo dhaabbata keessanii akkasumas wantoota odeeffannoo achirratti kaa'uu barbaadan hunda irra kaa'atanii haala kanaan piriintees ni baha. Erga bahee booda immoo odeeffannoo dhaabbata keessanii irratti galchuudhaan hojjetaa keessaniif kennitanii hojjetaan keessan gaafa dhaabbata keessan bakka bu'ee ivantii garaagaraa miitingii fi wantoota adda addaa irratti hirmaatu yeroo gaheetti bakka gaheetti dhaabbata keessan beeksisaa deemaa jechuudha. Gaafa beeksisaa deemu hojjetaan keessan sun nama meeqa bira akka beeksise akkasumas odeeffannoo meeqa akka qoode namoonni odeeffannoo san fudhatan immoo sooshaal miidiyaa keessan akkaawuntii keessan lakkoofsa bilbilaa keessan kam akka ilaalaniif seev godhan appilikeeshinii irraa ilaaluu daawwachuu dandeettan akkasumas maaneej gochuu dandeettan. Kaardii barbaadda yeroo barbaadanitti faa gochuu dandeettan abbaan fedhe kaardii kanas qabatu kaardiin kun eessattuu dalaguu hin danda'u. Maaliif kan maaneej ta'u appilikeeshinii irraa waan ta'eef. Kanaafuu appilikeeshinii seekiyuur ta'e kaardii kireeditii guddaa qabu kwaalitii guddaa qabu yeroo ammaa kana keessatti tiraadishinaal irraa gara ammayyaa bahuudhaaf akkasumas biriijii yookaan immoo riqicha ta'ee isin tajaajilaa kaardiin niitaak dhaabbata mo'aa agensiitiin paawurd ta'ee gabaa Itoophiyaatiif dhiyaatee jira. Namoonni bitachuu barbaadan niitaakstore.com irraa yeroo muraasatti immoo weebsaayitii pilaatfoormii biraa isin beeksifna achirraa bitachuu dandeettanii yeroo gaarii.